Nagaa keenya kabajaa saniif dhiyeessina. Daawwattoota keenya jaallatamoo qophii keenya egeree biyyaa eegalleetii kan inni jirru qophii keenya egeree biyyaa guyyaa har'aa keessummaa jabaa tokko wajjin turtii taasifnaa muuxannoo jireenya isaanii dargaggootaaf addumatti immoo waan fayyadu irratti nama ergaa guddaa dabarsuu danda'anidha. Barsiisaadha akkasumas Piroofeesara yuunivarsiitiiti. Isaanii wajjin turtii taasifnaa hagaa xumuraatti waliin akka taatan kabajumaan isin afeerra. Na waliin kan jiran as istiidiyoo kana keessa Oliyaad Badhaasaa fi Barnaabaas Hambisaati. Nu waliin ta'a. Piroofeesar Galatoomaa waamicha keenya kabajanii asitti waan argamtaniif baay'ee isin galateeffannaa. Mee daawwattoota keenya wajjin wal baraa. Haa ta'u ulfaadhaa Galatoomaa isinillee waan affeertaniif maqaan koo Unatuu jedhama. Abbaa ijoollee fi barsiisaadhaan. Ayyee Piroofeesar Unatuu Haayiluu wajjin turtii taasifnaa. Piroofeesar nama jabaadha. Jireenya isaanii keessatti muuxannoo hedduu nama dabarsanidha. Mee muuxannoo isaanii kan qooddannu ta'a. Piroofeesarri asitti argitan kuni hojii humnaa hojjechaa barachaa waardiyyaa ta'anii barachaa amma immoo sadarkaa piroofeesaraa nama ga'anii jiranidha. Mee maal keessa darbanii amma immoo maalitti jiru gara fuulduraatti immoo maal hojjechuudhaaf mul'ata qabu isa jedhu waliin turtii taasifnaa. Isinis nu wajjin akka taatan irra deebinee isin affeerra. Piroofeesar seenaa jireenya keessanii keessaa yeroo barattan yuunivarsiitii galuu yookaas du'uu filannoo keessan ture. Maaf filattanii mee waan kana nu ibsaa. Dhugaa dubbachuuf tarii barsiisota keenya yeroo sanaa yookiin obbolaa koo warra na dura babbaratantu keessumaa barsiisotatu mataa koo keenya keessa kaa'e fakkaata. Yoo guddataa deemnu immoo baratanii yuunivarsiitii galuu yookiin kolleejjii galuu malee jiruuf jireenyi bukkeedhaan homtuun namatti mul'atu. Egaa kanuma hawwiina turre hamman baradhutti hamman kutaa 11-12 gahutti hawwii an biraan qabu yuunivarsiitii galuu kolleejjii galuu jiruuf jireenya jiraachuu isaa ala kan jiru anaaf filannoon turre. Kanaaf yuunivarsiitii galuu malee homtuu nutti mul'atu. Isaatti egaa booda kaasuu danda'a waan hedduun na mudate waan fedhe na mudatullee anas isuma dura arge malee an bira arguun barbaadu. Kanaaf yuunivarsiitii on gale malee an hin jiraadhu jedhan ture. Moodela qabdu fuulduraati yeroo sanatti nama isin ilaaltanii deemtan jira? Hangafti keenya barateera. Garuu abaluudha jedhee anan bakka qabuun qabu garuu isa ilaaluun barsiisonni waan nu jedhan ilaaluun kutaa keessatti immoo kutaa gadaanaatti calqabee barataa cimaa waan ta'eef barsiisonni yeroo baay'ee kana nutti himu. Moodeliin keenya barsiisota keenya yeroo sana. Barsiisota keenya hangafa keenya isin ilaalla. Kanaaf barsiisonni yeroo hundumaa onnee keenya kakaasu akkas ol kaasanii cimaa akka ta'anitti natti himu jabaa akka ta'etti natti himu isuma of keessatti ijaare. Ani ilma qotee bulaati. Abbaan koo qotee bulaa cimaadha. Abbaa koon gargaara waan galu. Yeroo baay'ee innis jabaannee hojjechuun akka nutti jiru. Ofiisaan qota. Unuun anaan mana barumsaatti ergaa mana barumsaatti yoon dhufu isa biraan na oola. Idduma jirtutti jabaattee hojjechuun akka waan barbaaddeen si gahu. Karaa isaas karaa barsiisotaas na keessatti bakka cimaa qaba ture. Kanaaf waan an qabadhe sanarraa hunkufees kan eeman achi deebi'a. Barumsatti? Barumsatti deebi'a. Akkasi. Tole egaa maatii keessaa baatanii mana firaa taa'u achii baatanii immoo daabboo xissoo sana hojjetattanii barataa wajjin akkuma nama tokko kireeffattanii jiraachuun seenaa jireenya keessanii wajjin kan wal qabatu akka ta'edha kan nu odeeffadhe waan sana nu yaadachiisa. Ani baadiyyaatti dhaladheen hamma kutaa 8 fi kutaa sadarkaa tokkoffaa fixutti magaaluma dhiyootti baradhe Baakkoo fi Aannoo gidduutti deddeebi'ee baradhe. Mana barumsaa oollee gallee haadha koo wanti jedha amma kutaa 8tti rakkoon mudatee jiru. Rakkoon jiru illee yoo jiraate rakkoodha yoo jedhame baadiyyaatti deddeebi'u malee rakkoo jiruuf jireenyaan beeku. Gallaa manni qotee bulaatii waan dhabame yoo dhibee aannan hin dhibu. Yoo dhibee aannan hin dhibu isaan guddannee gaafan kutaa 9tti darbu egaa amma jiruuf jireenyaa isa dhugaan natti mul'atu arguu calqabee haadha kee abbaa kee irraa baatee ala hubaatu jiruun dhugaa isheessitti qullaa isheessii dhufti. Amboon dhufee manni firaa amboo jira manni firaa nakaahanii warra keenya kutaa 9 ambootti galmaa'ee manni firaan taa'ee inni baree fi inni amma na mudate gargar ta'a. Gargar ta'e waa baay'eetu gargar ta'e. Manni atitti galtu mana firaati mana haadha kee fi abbaa kee finti.
haadha kee abbaa kee immoo yaadda ijoolleedha kana kutaa sagaledha. Nyaanni sitti geeddaramaa haalli ati ittiin yeroo ati itti nyaattu waan ati nyaattu hin geeddaramaa. Kutaa sagal akkuma maalittu fixee akkuma maalittu fira bira taa'ee fixee gara hin finne kutaa sagalii warra firatti nan bahee dhiise. Yoo rakkoo kana odeessu edaa ijoolleen immoo baadiyyaatii galaa fidanii dhufanii magaalaa taa'anii barantoontu jedhu kottu nu biraa naan jedhan. Nama na firaa dhiiseen. Dandeettiin barumsaas ragaa waa qayyabachuus hin nan qayyabadha waan ta'eef hin qayyabannaa naan jedhanii xinnoo barataa cimaa waan hin tureef waliin qayyabannaa maal akkas goonaa jedhan. Isaanis waan biraa ni rakkadha nan yaadne ishee min galee ijoollee bira. Galee yoo naqu umtuun jiru galaa fidatu galaan yoo dhumu ammas erganii fichiisatu isaan. Ani warra keenyatti himne namni galaa naa kennin jiru. Galaa namni naa kennin jiru ansaanii nyaanna isaanii waa adda addaa fidatu. Takka takka daakuu fiduu daakuu sana maxinoo maxinnee wajjin nyaannaa nama gammachiisa jireenyi. Garuu anaan dhaawata keessa waa natti dhagahamuu calqabee galaan ankoon jiru ansaanii nyaadha. Ijoolleen homaan ittiin dhagahamne isaan immoo akka wayyuu hin qabani. Yoo dhume fidaa jedhu malee hansaan finne atin finne ankee namnaan jedhu hin jiru. Gaheen kee meerra hin jedhan. Hin jedhani. Ana garuu natti dhagahama. Suuta baay'ee leeyya'uun calqabe. Baay'ee leeyya'uun calqabee achi kutaa sagal fixeen kudhanitti yoon darbu galeeni baadiyyaa warra keenyatti himnaan warra keenya dhaga'uun barbaanne hin didan. Amma yoon laalu edaa isaan humna isaaniitii olii galaa deddeebisuu hin danda'ani. Kanaafuu fira bira na kaa'ani. Inni naan galu naaf naan galle. Akkuma nama ani galaan naan kennamu jedheen lole. Isaan na dinnaan fala mataa koo barbaaduun calqabe. Fala mataa koo egaa rakkoon nama mudate dheen ani rakkoo dheen kan inni qabe fira biraa baheen ijoollee bira taa'e ijoollee biraa immoo galaa dhabeen akka rakkootti fudhadhe rakkoo kana hiikuuf immoo hambiraan barbaade. Hambiraan barbaadu inni immoo rakkoo hambiraan haa uume. Yeroo sana egaa jiruuf jireenya keessatti dogoggora guddaa yeroo sanatti dogoggora guddaa garuu sababiif ta'e jedhee kana yaadu irraa waan baay'ee kan hin baradhe galeen hiriyyoo tokkotti odeesse hiriyyaan dhiiraa tokko qabnaa wajjin guddanne biyya keenyatti akka umurii kootti michuu qabna michuu durbaa qabnaa michuu durbaatti naasa'e isheetti himnaan akka waliin wal gargaarree akka barannutti yaadne eessa akka dhufe hin beeknu yaade kun wal jaalannaa michuudha. Wal fudhannee bannaa jennee murteessine. Kun ammaan badii dhedhee yaadne. Wal fudhannee bannee achi baanee baadiyyaatii baanee amboo dhufne. Gaafa amboo dhufnu dura mana firaatiin bahee hiriyyoo tokko bira taa'ee galaan qabu. Bere garimmoo michuu koo fudhadhee dhufe. Galaan qabu mana kiraan manni hin jiru. Ijuma koo dunuun fadhee mucaa fidee dhufe. Maallaqi hin jiru nyaati hin jiru. Maallaqa birrii 20 caaltu gaafa dhufnu birrii 30 caaltu wanni harka jirtu dhufne. Reefu amma reefuun akka nama hirribaa ka'u maal akkan ta'e reefu naa galuu calqabe. Kun umuriin keessa meeqa ta'a yeroos? Naannoo egaa kutaa sagalii kudhanitti darbeera. Naannoo 19 ta'a. Kan caalaan ta'u. Dhufnee gaafa laallu iddoon bultiin jiru manni firaa dhaqnu hin jiru birritti maqamu sanaan mana abbeergoo wayii kireeffannee teenyee akkan dogoggora lammata dogoggore reefu naa gale. Mana firaa bahuu nan biraa amma moora isa kana ni gadhee nan biraa hiike. Xaxaa an biraa keessan gale. Yeroo sana gaafa fala barbaaduun kan dhufe okay. Egaa amma balleessee fuma kun akkam balleessetti naa galee fala barbaaduun anuma ta'uu qabe. Kana guyyaa hojii oolmaa barbaaduu isheef immoo mana keessa akka isheen mana namaa tajaajiltee mana barumsaa galtu yaadnee turre kan dhufne innis hin jiru anis hojii oolmaan arganne karaatti kufne karumatti gadi baane jechuu dandeessa. Birriin 20 suniin dhumte 7 toontu inni beergoodhaas baane. Yeroo sana. Bara meeqa ta'a? 78. Bara 78. 1978. Okay. 78 karaatti gaduma baanee kufne jechuu dandeessa. Fala dhabnee amma callisee naman dura ijaan beeku. Yeroon kutaa sagal baradhu naman beekuun qaba. Argeen gaafadhe akkas rakkadhee mana yeroo sana dabbaala jedhanii afaan Oromootiin maal akka jedhan beeku. Namatti yoo maxxante dabbaala galee jedhu. Dabbaala akkas nu gashii barumsaaf dhufnee kufne karaatti jedhee gaafannaan rakkoon koo kottu na jette.
Kootu naan jette isheen ofishee akaayii fi daabboo gurgurti karaarra teessee. Na fudhattee galte mana kifilii tokko qabdi. Manni ishee caccabduu tokko. Abbaan warraa ishee miidhamaadha militariidha wattaadara xurataa birrii 85 jiraata. Isheen daabboo gurgurtee jiraatti. Na fudhattee galtee ogaltu mana kifilii tokko qabdi. Isinitti tole asuma taa'aa nuun jette. Kiraa walii galle. Kiraa birrii 5 walii galle. Birrii 5 kafala jedheen. Firaashii cidii tokko bitannee birrii 3 bitannee achuma ciisne jalqabne jedhee. Amma manni barumsaa banamuutti dhufe naannoo fulbaanaa ganna deemne egaa fulbaana mana barumsaa baname mana barumsaa ani galee isheen hin dhabame mana barumsaa. Mana barumsaa ani galee isheen hin dhabdee baay'ee dararamne namichi dhirsi ishee edaa guyyaa yoo deemu hojii oolmaa naa barbaada ture. Ani numan barbaada. Akkasiin of dandeessanii fi? Akkuma of dandeenyuuf naa barbaadin jedhan siman odeessa ta'uun hojii oolmaa argadhee of hin danda'an jedhaayu. Kana barbaade naa arge iddoo tokko. Naa argee guyyaa walakkaan hojjedha. Geessee wal na barsiisee baay'een gammadee wal na barsiisee guyyaatti guyyaa walakkaa namni baradhaa guyyaa walakkaa garuu nan hojjedha hojii oolmaa baarellaa baattaa dhagaa caccabsita waan arge waan humnaan si ajajan namichi gimbanyaadha. Isa wajjin hojjetaa walla birrii tokkoon argadhee guyyaatti. Gaafas nan gammadee okay. Gaafa birrii tokko argatte? Gaafa birrii tokko guyyaatti argachuu danda'u maaliif daabboo bitadheen gala. Isheen mana jirti hojii hin qabdu. Ani guyyaa guutuu yoo xinnaate daabboo bitachuun edaa jireenya. Ishee dhagaa jiruun anaaf jireenyi. Kan amma walakkaa guyyaa hojjettanii birrii tokko yoo guyyaa guutuu ooltan birrii lama? Birrii lama. Birrii lama yeroo sana guyyaa guutuu hojjette birrii lama sii kaffala. Kanaan calqabame. Kanaan otuma jennu otoo jennu kutaa 10 gara dhumaa yoo gahu amma achi kan hojii oolmaa kana hojjechuu keessa oduu odeessitaa miti namoota wajjin. Kana mannaa otooni waardiyyaa argadhee otoo waardiyyaa argatte si wayyaa barumsa kee addaan kutuun barbaaddu yoo ta'ee naan jedhu. Maaliif guyyaan wajjin hojjettu lakkeen barumsaan baradhaan jira addaan kutuun barbaadu jedhaan namoota wajjin hojjedhu. Kana mannaa mootaana waardiyyaa galgalaan galtuu hinaan jedhu. Eessa jira naan barbaada jedhee barbaadeen hoteelan barbaadee waan ani hin barbaanne hin jiru. Gaaf tokko otooni mana barumsaatti galuu ganda duwwaa 5 qabalee 5 jedhamti yeroo sana balbala irratti beeksisa tokkoon arge. Waardiyyaa galgalaa nama kutaa 6 baratee dubbisuuf barreessuu danda'u maalumaan hojjette. Baay'ee na dinqee ani kutaa 10 hin jira. Seeneen gaafadhee waardiyyaa barreessaa jennaan nan danda'a galmaa'uun jedheen. Dandeessa lama koonaan jedhan. Jennaan isheen amma na galmeessi ture jennaan isheen galmaa hinaan jedhan maqaa koo galmeessanii kaardii qabda jennaan kan kutaa 8ffaan qaba ministiriitti dabarre isa qabadhee ture isa itti kenne. Jennaan dandeessa na galmeessan. Na galmeessanii na dinqee garuu na argadhaa laata dhugaa natti fakkaata. Torban tokko otoo hin turin edaa namni jalaa deemeetu duwwaadha galgalli. Torban tokko otoo hin turin beeksisa baasanii. Warri galmooftanii afgaaffiitu jira kotta jedhanii kotta jedhanii waamanii. Guyyaansaa sanbadduraa haa ta'u akkasii waamanii nan dhaqe. Yoo naqu namni baay'ee hiriiree dhaabata. Maali isaan kun nan hiriire. Nama 29 akkasumatti fakkaata 29 dhaabate. Asa 29 faadha. Dhuma irratti hin dhaqan dhuguma iyyuu natti hin fakkaanne. Nama meeqa fudhatu? Tokko. Tokkitti fudhatu. Dhaqee yoo naqu namni 29 isayyuu nama gurguddaa. Nama waa eksperiyansii qabu nama militarii ture achi miidhamee galee jabaatee ka'ee waardiyyaa hojjechuu danda'u. Na dinqee dhaabadheen takka dhaabadheen dhiisee deemu fe'een maaliifini waanuma afgaaffiin kun iyyuu maal laata? Maaf kanan barbaadeen obse. Ani numan taa'e isaan odeessu. Gaaffii namni yoo wal gaafatu afgaaffiin maal jedhu maal nama gaafatu kan anaan immoo na gorsu. Yoo si gaafatan akkas jettaa dura maqaa kee ibsita. Umurii kee immoo ani 18 gadi hin jedhiin naan jedhu. 20 jedhi isaa olii dheedhii. Kana 20 gadi hin qaxaranii naan jedhu. Anuma gorsu laalle. Isaan maanan dorgomaa? Wal dorgomaa jirtu garuu wal gorsitu. Na gorsu. Otuma kana dhaggeeffadhu namoonni hundumtu seenanii gaafatamanii sokkani. Dabareen kun nageenya na waamani. Yoon seenu narrifadhee waan tokko na dinqe yoon seenu. Nama shan akkas natti fakkaata. 4 nama 5tu jira. Nama 5 keessaa 2 barsiisota tokkooti. Barsiisota tokko kutaa 9ttis kutaa 10ttis amma na barsiisaa jirantu ta'aniiru. Edaa koree qormaataati. Koree qormaataati. Koree bulchiisa gandaa sanaa turaniiru. Yoon argu narrifadhees nan gammades. Jennaan
barcuma tokkochi fuuldura teessi taa'e naan jedhan itti agarsiisan taa'e. Isaan amma isaan alatti dhaga'e maqaa kee ibsi maaloo barumsa kee ibsi mee kana ibsi ye'uun ani waa'ee falaasamaa yaadaan ture isaan kana nan gaafan. Yoo dhaqee taa'u walitti odeessu. Eda barsiisonni koo dura taa'an gidduu isaanii jira. Isatti odeessu. Akkam barataa isaanii ta'e barataa jabaa waan tureef isatti odeessu lamaanuu. Jennaan gidduutti maaliif as dhuftee maaliif barumsa dhiiftee asitti qaxaramuu dhuftee jennaan ani maqaan kee eenyu maqaa kee ibsina nam tokko maqaa kun gaafan Sin beeku waan ta'eef. barsiisuun lamachi jiru jennaan ani barumsa addaan kutuun barbaanne warri koo baay'ee fagoo narraa jiru na gargaaruu hin dandeenye kanaaf rakkadhee barumsa addaan kutuurra dheen of gargaaree barachuu fi jennaan baay'ee gaddanii inni tokko keessaa emotional ta'eet ani bira taa'ee ani sin gargaaraa barumsa kee addaan kutiin kun immoo sitti ulfaataa naan jedhe jennaan rifadheen lakkis ishis hin jenne maaliif waan duuba koo jiru hin beeku ani lamadha jechuun kun wajjin jirti yoon jedhe kana immoo ofuma kee of dandaadhu naan jedhe lakkis hin jenne toles hin jenne nan callisee akkasuma mataa koo gadi qabadheen callisee galeefiiti dhiise lammata nan gaafanne akkan ittiin tolle galeefi isa booda bulchaan sun hojiin kun sitti ulfaataa garuu dandeessaa naan jedhe nan danda'an ijoollee baadiyyaati abbaa koo hojjedheen guddadhee rakkoon hin jiru nan danda'an jee isaan ammas waan biraa haasa'anii odeessu dhagawwaan isaan dhaga'anii garuu odeessu walitti gaggalgalanii haasa'u isa booda carraa gaarii naan jedhe ani gaaffii hedduun eega carraa gaarii naan jennaan kanuma galii naan jechuu isaaniiti jedheen baay'oon bahu barreessaan dura gaafa dura na galmeessan fooddarra dhaabatu turani. Indeet on elijee naan jedhe minaalu maal sin jedhanii naan jedhe jennaan haaya akkas naan hin gaafatanii jennaan ayizoo naan jedhe abbaa ganyaalloon jedhe itti galagalee nan argadhaa hin jedheen jennaan ayizoo naan jedhe jennaan waannoon akkasii na dinqeen sokke yoon bahu jarri sokkanii nam tokko jiru isaan guyyaa sadiitu hin gahin beeksisni ba'ee maqaa koo tokko faare gammachuun gaafas gammadee amma ammaatti walinaan madaalu gammachuun akka nama boosisu gaafas hin bareen maaltu na dinqee haala keessa jirtan guyyaatti bar lama taanee daabboo tokko faa isa haati warraa sun gurgurtee daabboon otoon gurguraminaaf ufiddee isa caccabsitee nuu kennu fa'iitiin jiraanna ani barumsaan oolaa waan akkasii irraa waan ta'eef gaafan waardiyyaa ta'u baay'een gammadee waa lamatu na dinqisiise tokko kana boodan du'u yoo xinnaatee daabboo bitadhee galee mataa koo danda'a jedheen gammade lammata idaa rakkoon kun hin hiikamti jechuutti dhaqe rakkoon ofuma koo of kuffisu kun hin hiikamti yoon jabaadhe yoon ciniinnadhe amma faarri toleera barumsa koos addaan hin kutu kana booda jedheen abdii horadhee tasgabbaa'een barumsa koo itti fufee waggaa 3 jala waggaa 2.8 akkana hojjedhee waardiyyaa. Birri meeqaan isin qacaran yeroo sana? Birri 50. Ganama kaatan achitti qayyabattu? Achumatti hin qayyabadha. Guyyaa wixataa hamma jimaataatti mana barumsaan oola guyyaa walakkaa. Guyyaa walakkaa waan dhufe garuu achuma seeneen muka jala taa'een qayyabadha. Galgala irra caala. Galgalaa fi sanbata lamaan ani kanan eegu. Kana achi nan calqabee torban tokko yoo ta'u tureen hojiin hambiraan haa dabalanii galgala yeroo sana walgahiin hin dhibu hojiin addaan dhibu uummatni guyyumaan waamama. Kanaaf galgala maayikiraafooniidhaan naanna'een ganda keessa naanna'een nama akka kaasuun qaba. Galgala sa'aatii maalimtu yeroo sana? Walgahii koottaa walgahii nafiinaa jedheen naanna'ee xurumbaa miti maayikiraafooniidha darbee isa hin fayyadamne. Walgahii nafiinaa jedha yeroo sana immoo yookiin biqiltuu dhaabaa jedhu yookiin hiriirri ho'ii hin dhibu. Waama mootummaan har'as borus galgala naanna'een isuma himaame allaman naannaa galgala namni otoo rafiin sa'aatii. Sanaaf kaffaltii qabdu? Lakkii. Dabalatumaan. Galgala sa'aatii 4 himaa otoo namni rafiin halkan immoo baheen otoo namni ka'ee manaan bahin sa'aatii 10 fi 11 gidduu ganda keessa naanna'een isaa hima ture otoo kan hojjedhu barumsa koo fixee barumsa fixee jenna barumsi dhumu kutaa 12 ministirii fattanamee nan kufe.
yeroo sana baay'een gaddee waan maatirikii nan kufee wanna kaayyoon koo cabee anumti waan nan cabee natti fakkaate. Maaliif amma kana dhama'ee ala bulee waan hin taane ta'ee baradheen kufee baay'een gadde. Edaa wanti naa galee achitti yoo xiyyaaffannoon kee bittinna'e humna hin qabdu ati. Barumsa ani amma waan dhiibbaa isin irratti geessisu wal'aansoom waan baay'ate. Kamaalaan ganda keessa naanna'an bulaa waardiyyaadha. Akka carraa immoo booda yoon kutaa 11 kana gamu mucaan dhalatte abbaa mucaate. Kutaa 11 mucaan dhalatte. Mucaan dhalatte. Waa yoo xinnaate waan 3-4 hin yaada. Nan baradha barumsa yaada waraqaa laalaan bulaa waraqaa laala malee edaan hin dubbisu waan hin dubbisu natti fakkaata. Alan bulaa ibsaa jala. Dandeettiin keessan gadi bu'aa deeme. Hin bittinna'ee onneedhumaan nan qorame yeroo sana. Sababiin kufneef yeroo sana sababiin jedhamee natti himame ani fudhanne qorumsi hatameeti namni baay'een akka carraa ijoollee jajjabduu ana bira wajjin turan iyyuu hin dabarre yeroo sana. Qorumsi hatamee warra beeknetu darbee jedhamee nutti himame yeroo sana xinno akka baay'ee of miine isheetu na obsisiise. Maaliif ijoollee jajjabduun ana wajjin wal gitan hin dabarre. Natti ta'a malee nattuu abaaruu jalqabe. Hattuu abaaree garuu torban tokko natti hin turre lakki. Otoon hamma isaanii hojjedhe maali ankoo waan hin hatamneef ankoo keessatti galaxinneeta anatu hin hojjenne jedheen ofitti galagashee dubbisa. Carraan keessanitti aanu maal ta'e amma erga maatirikii kuftanii? Kan kufee ji'a ganna keessa gara naannoo fulbaanaatti nutti himame maatirikiin isa booda waa lama murteessuuf ka'e. Asin turuu nagahee waggaa 3 caalaa warri mara turuu barbaanne yookiin barsiisaa sadarkaa tokkoffaa yookiin immoo wattaadara ta'uu falli fuuldura koo jiru. Isa barsiisaa ta'uun filadhe. Isa ta'ee barsiisaa sadarkaa tokkoffaa TTI jedhamti yeroo sana. TTI hin gale. Achiin galee innis immoo steeppii tokko fuulduratti mindaan koo birrii 2 gara birrii 50 gara 50 gara birrii 230 guddatte. Kun gaaffii guddaadha gamma isinii fi anaaf jijjiirama guddaa. Isayyuu immoo anumarra ta'ee isayyuu immoo dogoggora koo kaleessaa fooyyessaa. Idaa yoon ciniinnadhi ammayyuu fuuldura koo jira yaada jedhutti nageessa. Gaafan TTI galee achi bahu isa booda waan tokko sodaan harkaa bade. Sodaan anniise. Waan fedhe hundi dogoggores achuma dhaabadhee laaleen ciniinnadheen dhadhaadhee makee qajeela malee akka duraa dhaabadhee boo'ee of miidhuuf hin yaalu. Booda TTI galee waggaa 4 malee hin turre TTI keessa. Dippiloomaan argadhee dippiloomaa nan hojjedhe sirriitti. Jimmatti deddeebi'een hojjedhe dippiloomaa. Jimmaa gaafanii dippiloomaa keenya xumurree eebbifamnu digirii tokkoffaa yuunivarsiitii Finfinnee seene. Gaafas egaa iddoon barbaadeen ga'e yuunivarsiitii galeen malee jiraadhu yuunivarsiitiin gala yuunivarsiitii galuu baadhee ofan ajjeesa. Jiraadhu lafa kanarra hin jedha. Gaafan yuunivarsiitii Finfinnee seenu nan tasgabbaa'e. Maqaa qaba yeroo sana. Maqaa qaba isa malee himtu hin jiru. Maqaa qaba. Duras isumaafan hawaa ture isatu na harkaa kufe. Naanna'ee waggaa hedduu dhama'een nan galee yuunivarsiitii Finfinnee galee hojjedhee yoon achii bahu digirii tokkoffaatiin eebbifamu qabxiin koo gaariidhuma. Yuunivarsiitii Jimmaa qaxaran argadhee. Leekcharii taatanii jechuudha. Leekcharii gargaaraa leekcharii jedhama. Achittiin qaxarame hamma ammaatti gammachuudhaan Jimman jiraadha. Gargaaraa barsiisaa yuunivarsiitii isa booda leekchariidha isa booda maastarsii koo hojjedhee isa booda gargaaraa piroofeesariin ta'ee isa booda PhD'n hojjedhee biyya alaa deeme hamma ammaatti gammachuudhumaan jiraadha. Eessatti barattan PhD keessatti? Biyya Chaayinaatti baradhe. Chaayinaa? Biyya Chaayinaatti baradhe amma gargaaraa piroofeesariiti. Gammachuudhaan Jimman jiraadha. Maatiin koo Jimma jiru ammallee. Ani immoo eegini PhD koo hojjedhee dhufee egaa amma maal himu ijoollee koof maalan himaa. Amma utuu dubbannu isin amma wal'aansoo sana keessa dhaabattanii barumsi jira gidduutti utuu barumsatti jirtanii chaalenjii sana keessa dhaabattanii utuu barachaa jirtanii daabboo dhabuu waan akkas akkasii keessa dhaabattanii wal'aansoon jaalalaan immoo dhufe sanarratti immoo jireenyi ulfaachaa dhufe sanarratti dabalatee immoo mucaan dhalate sanarratti dabalatee immoo barumsa qormaata kutaa 12ffaa kufuun dhufe sana yeroo deebitanii yaaddanii maal hubattan maal barattan sanarraa?
achi keessa kirriin cimtuun tokko jirti. Kirriin cimtuun tokko nan danda'aadha. Kufus ka'ee numa hin danda'a. Xiiqii qabachuu, cichuu waan qabde gadi hin gadhiistu. Ijoollummaa calqabee natti fakkaata waan hin qabeen gadi hin lakkisu waan. Ankooti jedhee kana hojjechuun qaba jennaan isa malee bira danda'e ilaalu waan. Otooni barumsaaf dhama'uutiin walitti makee kana. Sasiis kan walitti makeen innumtaan hima kummoo itti yaadiin otoon ariifannaadhaan waan ta'eef anumata lafa deebisee. Inni kuffisaa achi iddoon kufe daqiiqaa tokkoon turu ka'ee galagalee ilaaleen mun qajeelammas. Keessaa hiddi cimtuun jirtu nan danda'a. Danda'ama. Kufuun dhimma ishee miti. Saattee dhadhaattee daaraa kee dhadhooftee ka'etti qajeelu. Iddoo kuftetti lammata namni yoo si argee gadheen. Kanaaf nan danda'a boru iddoo kana hin jiru ani jettee murteeffatte hiddi cimaan isheetu si fuudhee deema. Yeroon waardiyyaa ta'e kitaaba korratti barreesseera galgala takka garaan si aara. Haadha qabaa, abbaa qabaa, obbolaa qabaa, aannaniin guddadheen akkamitti daabboo goggogaa tokko dhabeen asitti muka jalatti hafi jedheen takka ofitti aara. Balleessaa kootti hin aara. Yoon jedhu immoo nan geerara. Ofitti hin geerara baadiyyaatti hin geerara miti re'oo xinnoo of jajjabeessinu. Geerarsa keenya afoola keenya keessa waan onnee nama kakaasutu jira. Geerarsi keessan yeroo si maal ture? Isuma obbolaa keenya irraa dhageenyu irraa fudhadhee geerara. Yeroo sana maaliif geerara beektaa? Isa rakkoo keessaa bahuu, rakkoo kee ofuma kee hiikkachuu jedhu afoola cimaadha. Afoola keenya ilaalle malee achi keessa jiruudha. Surree jilbarraan dhumtee abbaatu waraannataa, deega ijoollummaan dhuftee abbaatu tattaafate isa jedhu guyyaatti al lama al sadii otoo hin geerariin bulu ganda sana keessa. Deegni sun anumaaf dhuftee jedheen ofuma koon ishee ilaala. Kanaaf asitti lammata nan argattu jedheen ofitti hin geerara. Deegni kun ankooti. Ofuma koon dhadhaadhee keessaa bahuu qaba jedha. Akkuma rabbi haa galatu keessaa achiis nan darbee barsiisaan ta'ee barsiisaa ta'e illee hankoo miti hin taawwani asittiin hojjedhu. Maaliif keessa koo nan laala. Maaltu na hanqatee ariifannaa obsa dhabuu na kuffisu. Isaan immoo dhaawataan yoon fooyyessaa deeme iddoon barbaadu nan gahaan jechaan ture. Akkuma amma jettee ammaa san jira. Al takka yeroo namooti dogoggoroota adda addaa keessatti kufan namooti keenya irra jireessa hawaasa keenya keessa jechuudha. Dogoggora sanaan namoota kuffisuu, namoota dadhabsiisuu waan akkasii mudata yeroo baay'ee. Yeroo isin amma sanarratti yeroo fuutanii yeroo sanarratti immoo rakkinni sun gaafa dhufu wal dadhabsiisuu hamilee wal dhowuu waan akkasii jira. Isin amma nan danda'a jettanii hin dandeessa namni isiniin jedhe jira yeroo sana. Nam tokko hin jiru. Namni hundumtuu ofiisaa jireenya ofiisaa hin jiraanne sitti hima. Ofiisaa hin danda'u bara. Si gaafata. Ani yeroo hundaan namichi lubbuudhaan jiran natti hin fakkaatu. Akkuma waardiyyaa ta'een abbaa koo dhiifatama gaafadhe dhaqee beekumsa ani baradhe keessa inni hangafti gaafa intala namaa fuudhee bahu natti mufatan. Ani intala nama fudhadhee kan deeme niitii jedhee miti. Ani wajjin baradhee jireenya koo hiikuufanii yaade. Booda niitii taane, niitii taane. Ani yaadne kan. Kanaan natti mufatanii isaan abbaan qofaatti kolli badaa natti mufanne garuu garaan isaanii aaree namichi tokko gaafto galeen abbaa koo araarsadhee itti boo'ee walitti boonyee abbaan koo waan tokko natti dubbanee naa dhiisanii achiin jira gaaf tokko dhufee na arge. Afaan Amaaraatiin natti dubbatee. Ante sitti xafaa atti maakkarim indee naan jedhe. Jennaan sitti xafaa sawa atti maakkarim naan jedhe malee. Yoo baddu nama mari'attuu naan jedhe. Badiin marii maal qabaan jedhe. Maal mari'atta gaafa baddu. Bannaan baduudha malee marii maal qabaa innaan rifateennu. Badiin maal qabaan jedhe. Silaa nan bade inni mari'adha. Nam tokko gaafa ati kuftu hundumtu iddootti kuftetti dhagaasitti darbata malee ilaalan makoon kuftii hin kufiin ilaa asiin yoo baate hin kuftaa achiin yoo baate dhagaassi rukuta siiniin jedhani namni kana amala akka kanaan qabu. Inni hundumtuu isa booda maaltu na jabeesse hin dhagawan gurra hin qabuwan. Gurri koo ofitti hin galagashe. Gaafani fira biraa bahu lakkiin dinqamtaa rakkattaa galaa naman siif hiduu hin qabdu. Jedhee nam tokko obbolaan koos namni hangaftis nam tokko natti dubbate. Gaafa ani kufu edaka kunoo naan jedhan. Jennaan takka xinnuma hin dhaggeeffanne bada nan dhiise.
warra koos hin dhaggeeffadhu, obbolaa koos hin dhaggeeffadhu, silaa kufee miti achi ka'uun hankooti. Jedheen ofitti galagashee isa wal kuffisu wal xaxuu kana ammallee hin dhaggeeffadhu. Ofin dhaggeeffadhan namoota amma reefu waan hin baradhe namoonni akkuma kufanii ka'anii iddoo barbaadan gahantu jira. Qabeenyaanis beekumsaanis iddoo xinnooti ka'anii isaanii ilaalamaan. Kitaaba irratti barbaadee isaanii dubbisaa jiruuf jireenya isaanii jalliseen halaala isaan anaaf barsiisonni kun hin gaafadhu afaaniin. Garuu karaa isaan irra darban ilaala maali ani eegi isaan darban maal hin ta'an jedha. Kufuun luluqqa'uun kanuma jiru. Jedheen akkasii isa jechaan wal dhaaban kana dur hin dideen. Tole galatooma namatti tola hedduu muuxannoo guddaa argachaa jiru jedhee tayyaadha dargaggooti keessumaayyuu jireenya kana fakkaatu kan qaban jiraachuu danda'u warri kaan immoo karaa jireenya isaanii imalarra warri jiranis barattoonni baay'ee irraa baratu jedhee tayyaadha. Mucaan yeroo sana kutaa 11ffaatti dhalatte amma eessa jirti? Amma maatiin keessan sadarkaa maalirra jiru? Awustiraaliyaa jirti. Akkuma koo isheenis gargaara piroofeesaraati. Haadha mucaa tokkooti. Heerumsiifattanii jechuudha? Amma akaakayyuu ta'eera. Galataa Waaqayyaa ta'u isheen amma Awustiraaliyaa jirti. Baay'ee kormeedha. Jireenya gaariirra jirti. PhD ishee hojjetaa jirti. Ijoolleen koos gurguddatanii inni kaan hojiirra jira, inni kaan yuunivarsiitii jira. Amma haala gaariirra jira galata Rabbi. Baay'ee seenaa namatti toludha. Kan biraan amma isinii dargaggoota leenjisaa barsiisaadha kan isin jirtan yeroo ammaa kanatti maalirratti leenjiftu maalirratti barsiiftu as magaalaa Finfinneetti natti fakkaata yeroo keessa. Amma magaalaan jireenyi galma qabdi. Amma laala achi ka'ee dhufee amma as gaheera. Gaaf tokko nan darba addunyaa kanarraa guyyaa isaan beeku malee akkan darbu gaafuma tokko yoo irraanfadhee hin beeku. Maal dhiisee darbuu ijoollee koof ijoolleen koo anaaf ijoollee waaqayyo naa kenne qofa miti ijoolleen ani barsiisee waggaa 30 wayii amma eegeen barsiisuu jalqabe ijoolleen gaaf tokko illee kutaa seen anaaf ijoollee kooti. Ijoollee koof maal dhaamu ijoollee koof maal barsiisee darbuu yaada jedhuun dhaabbata leenjii fi qo'annoo fi dhaabbata gorsaa bane Finfinnee irratti dhaabbata Ubuntu School of Life jedhama. Kitaabni koo maqaan ishee Ubuntuudha. Ubuntu jechuun ana kanan ta'e sababa keetii jechuudha. Namoonni yeroo ani waardiyyaa ta'e guyyaa eeganii ani akka galgala eegu na gargaaran ana taasisaniiru. Namoonni ana wajjin waardiyyaa hojjetanii hojii oolmaa hojjetee namoonni baarellaa naa qaban sun akkan birrii tokko guyyaatti argadhu na gargaareera. Edaa isaantu na ceesise. Isaanirra dhaabadheen ce'ee ani. Barsiisonni koo kutaa tokkoffaatti kutaa gadaanaatti na barsiisan. Kutaa lammaffaa kan ga'u isaan utubaa kooti. Barsiisonni kutaa lammaffaatti na barsiisan akkan yuunivarsiitii seenuuf utubaa kooti. Ani nama ta'ee hidhata kanatu nama na taasise jechuudha Ubuntu jechuun. Kanaaf amma dhaabbanni koo Ubuntu School of Life jedhama. Jiruuf jireenyi akkamidha isa jedhu leenjifnan. Namni yoo kufe maal yaaduu qaba otoon kufiin maal yaaduu qaba. Kanaaf personal development isa jedhamu irratti yaada xiinsammuu fi yaada hubannoo ofii tokko leadership irratti barsiisna hooggansa entrepreneurship hojii uumuu eegii of sirriitti of hubatte namicha hubatte kana nama isa ofii kee hubatte kana garamitti geessite eessaan dhattaa karoora baafachuu waan akkas irratti leenjifna isa booda hojii uumuu jechuun maal jechuudha. Hojii uumuun namni hojii haaraa uumuu yaada anaaf akkas miti. Hojiin si harka jiru hojii isuma gammachuudhaan isuma uumaa gootee gammachuudhaan yoo hojjette entrepreneuriyaati. Abbaan koo entrepreneuriidha qotee bulaa ta'e. Ijoollee 8 gindii baatee mana barumsaatti erge gaaf tokko tombeelee entrepreneurii isa caaluun jiru naaf gammachuudhaan qotaa ture. Gammachuudhaan oomishaa unuun gammachuudhaan mana barumsaatti erge. Anaaf entrepreneuriidhaan. Kanaaf hojii si harka jiru bareechitee itti gammaddee yoo hojjette ati entrepreneuriidha. Isa leenjisa. Haaraa uumuun waan biraa innis immoo waan tokko. Isa uumame sana immoo fooyyessuu attamitti xinnuma fooyyessitee gammadee jiraachuun akka danda'amu leenjisnaa. Kana booda financial cycle horii argatte immoo akkamitti qusattaa horii argatte akkamitti to'atta isa jedhu waan kan arfon irratti leenjii laannaa. Yeroo leenjiftan kana maal taajjabdan maal hubattan rakkoon dargaggoota keenya qaban ammaa sadarkaa amma biyyi kun irra jirtutti maal argaa jirtu amma? Ilaal arfan iyyuu mata duree kan arfan nama callisee namni tokko leadership qophaa leenjisa. Tokko entrepreneurship qophaa leenjifnaa jedhu kun akka ta'u akkas namni tokko gosa arfan kana barbaada. Waa tokko hojjechuuf of hubachuu qaba. Isa hubate kana gara dhaqu leadership isa barbaachisa.
Yoo liidarshiippii qabaate immoo hojii wayii uumuu yookiin isa qabate itti gammadee akka hojjetu waa'ee intarprenershiippii qabaachuu qaba. Isa kana keessa horii argate yookiin dhama'ee yookiin immoo kennaadhaan horii argate kana akkamitti akka bushu gosti arfan kun gargar baanaan anaaf leenjii miti. Ijoolleen keenya kan amma asitti leenjii fudhatu, achitti leenjii fudhatu, achitti leenjii fudhatu hundumtuu gargar ciccitee jira. Isaan kun yoo walitti qabame anaaf leenjii jiru biyya kana keessa jiru keessatti dogoggora jiru kana bittinneessu. Bilisaan leenjiftu? Gatii xinnoo qabdi. Ammatti beezikii maallaqa xinnoo tokko birrii 5,000 leenjifna arfan kana. Maaliif yoo wal qabate baay'ee gammaduu guutuu ta'aaf kan irratti leenjifna. Bilisaan sanbata dilbata jechuudha. Dilbata sa'aatii 10 hamma sa'aatii 12tti sa'aatii 2 bilisaan leenjisna. Abbaan barbaade leenjisna amma afaan Oromootiin. Eessa biiroon keessan? Biiroon koo Dambal City Center fuuldura isaa gamoo Afaroos jedhamurra. Achirratti leenjisna. Achirratti leenjifna. Dilbata sa'aatii 10 hamma sa'aatii 12tti dhangaa ubuntuu jedhama mata dureen koo. YouTube irras jira, TikTok irras jira. Dhangaa ubuntuu jedhanii yoo search godhan argatu. Dilbata namni afaan Oromoo amma afaan Oromootiin banne afaan Amaaraatiin ganaa galmeessaa jirra. Ganaa inni tarii sanbata duraa ta'uu danda'a. Afaan Oromootiin dilbata sa'aatii 10 hamma 12tti bilisa leenjisna. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti amma maal hojjechaa jirtu? Sagantaa keenya goolabaa jirra. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti ani barsiisaa fi qo'ataadha. Riisarchii hojjennaa barsiisna akkasii. Maal irratti qorannoo geggeessitu? Barnoota. Ani dipaartimentii koo barsiisaa teacher educationidha. Barsiisota leenjisna. Waa'ee barnoota qulqullina barnootaa wal qabsiisee keessumaa leenjii barsiisota irratti qo'annoo gaggeessina, barsiisna, leenjisna. Amma rakkoon sirna barnootaa amma jiru akkamitti ilaaltu? Barataan amma jiru kuni yeroon keessanii wajjin akkamitti wal bira qabdanii ilaaltu? Gabaabaatti sagan irratti yaada muuxannoo keessan qorannoo irraati. Ishee amma sirni barnootaa waa hedduu qaba of keessaa. Sirni yoo jedhame waa baay'eedha. Waan amma jiru kana rakkoo amma ibsamaa jiru kana kan uume waa hedduutu wal gahee uume. Jabinni barataa tokkodha. Teknooloojiin amma jiru gargarii. Sirni barnootaa kitaaboleen keenya gumaacha mataa isaanii qabu. Qophiin barsiisotaa gumaacha mataa isaa qaba. Maatiin gumaacha mataa isaa qaba. Isaan kun wal gahaniitu sirna barnootaa ta'anii seera mootummaa baasee hojii wal qabataniit sirna barnootaa jenna baay'eedha isaan kun. Isaan kana ibsuuf baay'eedha. Garuu waan amma jiru irratti waan wal gahee uumame eessaa ka'uu qaba ammas isaanuma kanatu. Gumaacha warra gumaachatu of galagalee of ilaaluu qaba. Maatii calqabee maatiin ijoollee isaa akkamitti akka gargaaruu qabu. Ijoollee isaa akkamitti akka onnachiisuu qabu. Galgala yoo manatti galan kwaasii ilaala namni maatiin. Ijoollee mana keessee kwaasii Awurooppaa ilaalta taanaan ati ijoollee kee kwaasii gootetta jechuudha. Kwaasii sanarraa ijoolleen amma mana barumsaa waan fuudhan dhaqanii hin qaban. Dhaqanii Arsenaal akkas ta'e jedhanii kilaasii keessatti odeessu jechuudha. Ijoolleen amma baay'ee rakkatan ani yeroo sana waan tokko rakkina hin qabu. TV ni jiru, moobaayiliin harka hin jiru, mataa mokoo qofatu harka jira. Barsiisaan dhaqee ilaala, barsiisaan dhaggeeffadha. Karaa irratti waan argan. Sabarreessitan qayyabachuu? Eessuma qayyabachuu barsiisaan na gaafatu deebisu. Amma ijoolleen moobaayiliin harka isaanii jira. Mana yoo galan televezyiiniin harka jira. Haati smaartifoonii baati, abbaan smaartifoonii baata. Yoo manatti galee hundumtuu moobaayilii qorqoora malee ijoolleen gargaaru. Ijoolleen rakkataniiru amma. Kanaaf maatiin hubannoo kana galagashuu qaba. Edaan manni mana barumsa isa hangafaati. Abbaa fi haati barsiisota warra hangafaati. Ofii isaanii baratanii dhiisanii miti. Barsiisota hangafa. Hubannoon kun daa'iman gargaara. Yoo macaan kee akka kitaaba dubbisuu barbaadde kitaaba dubbisi jettee ofii kee TV ilaaluu miti. Ati dubbisi. Mucaan abbaan hojjeta. Ana haati hojjetu. Yoo abbaan taa'ee dubbisaa jira ta'e. Yoo abbaan taa'ee dubbisaa jira ta'e mucaan isaan kitaaba isaa fudhatee taa'ee dubbisa. Yoo dubbisuu illee baate haa ilaalu. Han ofii keen hojjenne mucaa keen dirqisiisuu hin dandeessu. Ofii kee TV ilaalaa mucaan maal TV ilaalaa mucaan. Yoo dirqisiifte illee kitaaba keessa ija baasa malee mucaan dubbisaa hin jiru. Maaliif waan ati gootu hawwaa. Kanaaf ka'umsi isaa maatiidha daa'imaaf. Kan dogoggorri hundeen dogoggoraas kan ka'e achuma maatii irraati. Tokko barsiisonni gumaacha guddaa qabu. Barsiisonnis rakkoo jireenyaa, rakkoo waan adda addaa dhiifnee yoo kutaa seennu ijoollee keenya warra fuuldura keenya jiran qofa yoo laalle xinno fooyyessuu waan fooyyessuu qabna. Kutaa seennaan
barattoota si fuuldura jiraniif si'i waa hunda. Kanaaf isa rakkoo waan adda addaa wanta sitti dhaga'amu alatti dhiiftee kutaa yoo seentu ijoollee kooti ijoolleen kun yoo jette atu ijoollee keef waan gootu beekta. Kanaaf ishee kana fooyyessine daawwata keessan fooyya'a jedhee namana. Yeroo baay'ee eeriyaa barnootaa irratti namoota qabxii gadaanaa qabantu ramadamaa jedhama keessumaati jechuudha. Inni kunis akka rakkoo barnootaa biyya kanaa ta'etti ka'ama. Namooti qabxii gurguddaa fidanii profeshinii biraa irratti bobba'uun kun hin jiraata. Kana waan argitan qabdu. Waan guddaadha kun keessaa lamaan wal gaheenna sin jedhu sirni barnootaa keessa tokko qabxiin tokko barsiisonni haala itti filataman. Ilaali karaa tokko kun uumaadhaan. Fakkeenyaaf amma qabxii 4 yoon qabaadhe yuunivarsiitii yoon ba'u. 4 yoon qabaadhe mindaa birrii 20,000 qaxaramu barbaachan dhaqa. Barsiisaan birrii 5,000 yoo qaxarta ta'e eenyuuf jedheen birrii 15,000 sii dhiisa. Kanaaf ishiin jedhu barsiisaan sun. Carraan biraan jira ka. Mindaan barsiisaa xiqqaachuu. Mindaan xiqqaachuun sun faaktarii kan amma takka namni siyaasa taasisa kana. Siyaasa miti. Kun dinagdeedha. Mindaan barsiisaa gadi aanaa ta'uun namoonni jajjaboo waa uumuu danda'an gara sana kan dhaqne taasisa. Maaliif namni hiyyoomee jiraachuun barbaadu. Dhama'ee waa fooyyessuu barbaada. Tokko. Inni faaktarii tokkotti. Namni filatee akkachi dhaqu hin taasisne kuni. Kuni dhimma dinagdee wajjin wal qabatudha. Kanaaf namni barsiisonni jajjaboon waa uumuu danda'an akka filatanii dhaqan haala mana barumsaa keessaa fi haala achi jiru dhaawataan sirreessuun galtee tokkodha malee hunda mitiin. Galatooma. Ulfaadhu. Dhumarratti deeqaa lamaan tokko isinii kenna. Ergaan kun hafuun qabu dargaggootaa fi kana dabarsuun qaba. Akka biyyaattis waan jettan yoo jiraate carraa isinii kenne asumaatiin sagantaa keenya goolabna. Dargaggoonni sagantaa kana hordofanii isaaniif dhaamsi ani qabu. Waa'uma tokko lama jiruuf jireenya isaanii keessatti waa tokko lama adda baafatanii yoo ilaalan faayidaa qaba jedhee yaadu. Tokkoffaa of ilaaluudha. Achi ala laaluu, orma laaluu, ormarraa eeguun sirrii miti. Ofirraa eeguun. Namarraa yookiin obboleessa kee yookiin maatii kee irraa yoo eegde keessumaayyuu immoo isa isaan hin dandeenye ala yoo eegde yoo akka carraa isaan dadhaban hin miidhamta. Hin kuftan cabda. Kanaaf dhibbaaf dhibbatti kan eegdu ofirraati. Sammuu keerraa, obsa keerraa, ofirraayi. Obbolaa keerraa, maatii keerraa hamma isaan danda'an qofarraa eegi. Ati ofii keef maal ofiif goote? Yoo dabarte ta'e darbuu keef gumaachi kee hammamii? Yoo kufte kufaatii keef gumaachi kee hammamii? Kana jennee of gaafanne humna keenya keessaa humna isa nu keessa jiru hin baafna tokko. Lammata guddinni umurii barbaaddi yeroo qabdi amma daa'imti har'a dhalattee har'a deemtu. Midhaan har'a faca'e har'a haamamu. Dargaggoota keessatti egaa anumaa calqabee kan baay'ee na qoratu isaan har'a yaade har'uma barbaada bu'aasaa. Kuni uumaa miti. Kanaaf isa har'a yaadne waggaa muraasa akka inni fudhachuu danda'u obsaan eeggachuudha. Ciniinnattee obsaan. Obsa barbaachisaadha. Tokko ofirratti xiyyaafadhu. Lammata waan barbaaddu sana adda baafadhuuti yeroo inni barbaadu obsaan eegi. Hin ariifatiin. Hin ariifatiin. Tasgabbiidhaan eeguu. Guddinni bu'aa bayii qabdi. Kufaatiin sadaffaa qabxii sadaffaan kufaatiin gosa kamuu haa ta'u. Kufaatiin dadhabaa ta'uu kee agarsiisu. Kufaatiin socho'uu kee agarsiisa. Iddoo teessee kaatee tarkaanfii achi deemuu yaaluu kee agarsiisa malee kufaatiin dadhabaa ta'uu agarsiisu. Galagashitee olaalle iddoo teessee taa'aa ooluun idduma sitti mijate yoo oolte kufaatiin isa. Amma addunyaan gana baay'een agarre kana. Kufaatiin socho'uu kee, kufaatiin dhama'uu kee, kufaatiin waan durii yaadne yaaduu kee agarsiisa. Kanaaf kufaatii akka galteetti, kufaatii akka dhama'aa jiruutti yaadi. Garuu kufaatii tokko gosa tokko si'a 2-3 irra deemtee hin kufiin. Iddoo kufte sana sirriitti ilaalii lammata jechuu qabda. Yoo achi deebite waan ati hin baranne jira jechuudha. Waan har'a si sakaale yoo har'a sirriitti ilaalte borsi hin sakaalu. Har'a si sakaalee sirriitti hin agartaane borsi si sakaalti wanti sun. Kanaaf kufaatiin dadhabina miti. Akkas jechuun barbaada. Galatooma. Baay'ee sin galateeffannaa. Egaa yeroo kan biraa immoo sagantaa biraatiin wal argina jedhee abdii qaba. Daawwattoota keenya qophii keenya egeree biyyaatiin guyyaa har'aa Piroofeesara muuxannoo guddaa qaban isiniif dhiyeessinee jechuudha. Guddaa akka barattan abdii guddaa qabna. Egaa Piroofeesar Uunatuun nama hojii guyyaa hojjechaa warriyaa ta'anii barachaa amma immoo sadarkaa Piroofeesaraatti Yuunivarsiitii Jimmaatti
barsiisaa qorataa ta'anii dhaabbata Ubuntu jedhamu as magaalaa Finfinneetti jechuudha hundeessanii dargaggoota leenjisuu irrattidha kan isaan argamanii. Egaa nu waliin turtanii qophii kanarraa muuxannoo guddaa akka fudhattan abdii qabna. Sagantaa keenya asumarratti goolabna. Barnaabaas Hambisaatii fi Oliyaad Badhaasaa na wajjin turan. Yeroo gaarii.